Makmaaksa kareedaa ani jaalladhuuf jira akkasin dabartanii harkartu tawwaan hin barbaadu. Tulluu ormi itti sagaduu firri jala qotaa jedhan. Harargeen immoo tulluu firri itti sagaduu. Ka ormi itti sagaduun jennee bara tulluu kan firri itti sagadu jalan qotuun jedha. Sini galame hamlee naa kennaa fi dhaamsa jabaa qabdu ulfaamaa. Akkam jirtan bakka jiraatan isin arguuf hedduu gammachuu guddaa kan akka gama karaa biraatiin dhugaa dubbachuuf sagantaa har'aan kanaa sarpiraayiziin ta'e jechuun waan silaa ani waa'ee Ismaayyoo Muusaa waan baay'ee irraa dubbachuu barbaadu hedduu jira. Ragaa garaagaraatiin qopheeffadhee riisarchii garaagaraatiin qophaa'uun dhufatti tola. Garuu natti himamne akkasitti akkaan qophaa'e dhufu tasa ammaan asitti dhagee waan ta'eef garuu qabsaa'ota keenya waa'ee isaanii beekuudhaaf yeroo nu barbaachisu keessatti guddanne waan ta'eef waan jennu baay'ee qabna waan ta'eef hin oollee jechuudha. Kanaaf duraan dursee akkuma arginu as keessatti artistoonni keenya hambaan qabsaa'ota artistoota duraanii baay'eetu jira. Warri dabre kun lubbuun dabraniitis akkanatti walitti nu qabaa jira. Keenya garuu kan lubbuun jiru kan walitti nu qabuu dadhabe baay'ee jira jechuudha. Warri dabre akkatti walitti nu qabaa kun immoo seenaa. Kanaaf waan xiqqoo waa'ee Ismaayyoo yooniin jedhee artist Ismaayyoo Muusaa nama lubbuu isaa uummata isaatiif kennee maatii isaa ilmaan kiyya osoo hin jenne dhiisee iddoo garaagaratti qabsoo garaagaraa uummata Oromoo mirga uummata saba keenyaa falmuudhaaf nama manaa bahe ture. Inni sirba jaalalaa jennee sirba garaagaraa amma akka sirba ofii biraallee osoo hin taane ummata isaatiif qabsoo ummata isaatiif nama kannee bee haga wareegama lubbuu kaffalutti jechuudha. Wareegama cinqii qabu hidhaa Zuwaayee osoo irraa nafin Finfinneen osoo irraa nafin magaalaa xiqqoo garaagaraa osoo nafin yeroo dheeraaf hidhamee dhukkuba achii fuudhee baheen lubbuun isaa qabsoo uummata Oromoo irratti haala saniin dabartee jechuudha. Ani kana waan natti himamaa ture osoo hin ta'in yeroo sanitti nama biyyarraa bahuudhaaf maatiidhaan ispoonsorri naa eegalamee abbaan biyyaas waanuma haala kana waan biyyarraa bahee tureef dur nama dhaladhee guyyaa 36tti biyyarraa baqatee abbaan biyyaa argee beeku. Achitti bahee jechuu yeroo san Finfinnee ture. Finfinnee kana ispoonsoramuu godhanii biyyaalaa deeman. Achirraa deemanii adeera biyyaa ture namni beektan baay'ee jira warra yeroo san kulaa balbala gubbatti ajjeefame jechuudha. Aliyyi Yuusuf yookaan maqaa Oosaa itti aanu Aliyyi Adaree jaanii yaamamu kulaa balbala irratti ajjeefame adeera fi Ismaayyoo Muusaa garuu waan akka firaa akka adeeratti beeka. Achitti namoota qabsaa'ota baay'eetu dhufa. Callaa Caccab dabalatee Aadam Haaruun dabalatee gaafa Nuhoo Gobanaa karaa biraa mataa godhuuf biyyatti galanis achuma dhufan ture. Warra yeroo san uummata hawaasa kana tajaajilu turan uummanni kun. Achittiin argaa ture waan baay'ee tokkoon irraa baree kanaaf wanti isaan hojjetanii deeman arrallee nu hojjechiisaa jirti jechuudha. Kanaafuu Ismaayyoo Muusaa nama fakkeenya guddaa ta'ee nu dabre isin immoo yuunivarsiitiin Haramaayaa kana yaadattanii yoo gaafa lubbuun dabartees turee jiraatee waggaa sallakkooynee arraan kana kabajuudhaaf akkanam tokkotti baay'een isin galateeffadha. Ummata keenyaa kabirga ummata keenyaatiif falmaa lubbuun dabarte waan isaan dhiisanii deeman immoo warri galmaan gahuudhaaf jiru arrallee jiru. Galmaan gahuu jechuun maali? Waan gaafas isaaniif hin majjatiin jijjiirama har'aa kanarra geenyee jirra. Fooyyeessinee akka qalbiin Oromoo gammaddutti waan qabne akka argannutti namoonni galmaan gahan kumaatamaan jiran anaas dabalatee
nuti leegasii isaanii itti fufsiisuu kan dandeenyu yoo waan isaan du'aniif biraa dabraniif san galmaan ga'uu dandeenye jechuudha. Kutannoon Usmaayyoo tokko maaliif bara 90 takka yeroo ce'umsaa namoonni baay'een wallistoota gariitis dabalatee yeroo biyyarraa baqatan sirmallee baasee jira waa'ee biyyarraa jechuudha. Imimmaantu ija namuu taasisi dhiisee immoo biyyaa bahuuf garaan nama rarrajee sirba tokko namuu habeeku jira hin deemu jee sirballee itti baasee lubbuu isaa kanneen nama baqaas didee biyya kana keessatti hafe gabaabatti Usmaayyoon jechuudha. Kanaafuu Rabbi rahmata haa godhuu fi isinillee galatooma ulfaadhaan isin jira. Giddi argitanii beektu? Mee namni giddi jaalatee beeku? Giddi daanyee qalboo jechuun kunoo isa kana. Haasaa keenya irratti umriin Rabbi rahmataa godhuuf malee umriin Hacaaluu Hundeessaa fi umriin giddi daanyee wal qixadha. Ollaadhaa walii wajjin dhalatanii namni yeroo jalqabaa fi muuziqaatti gara weelluutti hacee gashes giddi daanyeeti. Anaa ol isaanuu wal beeku carraa Usmaayyoo Muusaa wajjin wal arguus qaba. Meetti naafuu fi haram akkasumas Suutee Baareentoo nama jabaa gameessa waan jabaa artii Oromoo keessaati maqaa guddaa qabu nama baay'ee jaallannu fuuldura duubaan immoo waan gaggabaabaa waliin dabarsina. Haram itti fufu. Hayyee ulfaattu isin lameen hedduu takka galatoomaan isin ja'a nama seenaa beekuutu seenaa irra haasa'uu qaba jeetiin asiin yaame ulfaadhaan isin ja'a. Bareeda gaariidha uummanni naannoo Harargee keessa jirtan akkasuma naannoo kana naannoo Mayaa keessa jiraatan bakka jiraatanii bakka as geessanii kan kana beekanis na beekuu dandeessu ani artisti Suutee Baareentoo jedhama. Usmaayyoon anaaf jaalakooti obboleessa kooti hiriyaa kooti nama yeroo jalqabaatiif muuziqaas walumaan eegale hiriyaa qabsoos waliin dabalame kan mana hidhaatis waggaa 8 wajjin ture Suutee Baareentoo jedhama. Ana akkasuma immoo Usmaayyoo dhugaa dhaloota biqiltoonni dhalatee akkasuma immoo maatii isaaniirra beekan jiru maatii isaaniirra aansee namni waa'ee Usmaayyoo Muusaa si caalaa beekna jedhu yoo jiraate as bahee natti himuu danda'a. Dhugaa maatii irraa dhalate na caalaa beekuu danda'anii waa'ee qabsoo irratti waa'ee muuziqaa irratti waa'ee waliin dabarsinee waa hedduudha keessa waliin baanii dabarree yeroo gabaabduu kanatti turuu hin danda'u. Akkasuma immoo namni kun Giddi Daanyee jedhama. Giddi akka ijoollee duraa fi lafa laalaanis ta'u akka kiyyoon jedhu garuu qindeessaa muuziqaa Usmaayyoo Muusaa Suutee Baareentoo yeroo jalqabaatti muuziqaa amma isin dhaga'aa jirtan kan qindeessee bareechee hidhaksee dhimama adda addaa godhee as baase Giddi Daanyee jedhama. Sirba Usmaayyootis kanaafuu waa'ee Usmaayyoo Muusaa waa'ee Suutee Baareentoo waan hedduudha beekaa ittiin tarii xiqqoo waan dubbachuudhaaf xiqqoo namoonni waan qollee qabuuti waa'ee Usmaayyoo bal'inaan boodatti isinii deebinee irratti isinii deebinee isinii haasofnaa seenaasaa waan kaleessaa muka jala teenyee mana hidhaa keessa teenyee waliin dabarsine Usmaayyoon nama guddaadha. Ani xiqqoo gartee wanni natti dhagahamu Usmaayyoo naannoo Finfinnee keessatti illee Ilillii Hoteelatti illee waggaa 16 kabajee dabarsinee waggaa 17 immoo iddoo dhaloota isaatti asitti kabajee dabarsaa jirra. Xiqqoo keessummoota keenyas kan jirus kan lafa fagoo seenaa Usmaayyoo beekan asitti dhufan akka gaariitti keessummeessitanii waltajjii kanas kana caalaa bareechitanii waa guddaadhaan isinirraa eegaa ammallee bareedaadha gaariidha. Haa ta'uuti gartee namni kun nama seenaa guddaa qabu nama kana akka
waan laafaa ilaaluu qabu jabeessaa fi isa kaleessa seenaa qabu dhufee dabrees isa harka jirus onnetti qabannee kaayoo isaanii akka galmaan geenyu isinitti dhaabbata walumaa galatti bareedaadha jabaadhaa jajjabaadhaman isinii jaa. Guddina akka jechaa jiru bilbila keessan fudheen teekstiidhaan isinitti maaya. Niitaa hin ta'ume kanaaf asumatti afaan tokko sagalee isaa dhageessanii jirtu. Maalumni akkana sodaachuu hai maqaan sinjeera. Sodaa foontaan. Irra caala waan haasa'u jiru suutee bareedu. Waan hedduu akka beektu akka walumaa qabatan waan hedduu keessa akka baatanii beekaa waan ta'eef jechoota kana akka isa itti ibsitu keessattuu qunnamaatiin irraa kan isa wajjin wal qabate kanuma akka irraa keessan barbaade bakka gabaabsatti. Sumayyoo Musaa waan irraa fudhame waan hedduu qaba garuu gorsa isaa guddina aartii afaan Oromootiif gorsa inni nama gorsu subbaa waan irraa fudhamu waan akkasii tokko warri kaameeraan duuba dhaabbatu kuni warri waa qindeessu kuni ija dhaabbatan yeroo hedduu anaaf beeka waan ta'eef galatoomii siin ja'a. bareeda gaariidha yeroo tokko kanaa kennitan sirba giddii daandee qindeesse keessaa sirba biyya kan gootota Oromoo calanqootti wareegaman aanoletti wareegaman kan kaleessa gammoojjii baddaa Oromiyaa keessatti wareegamaa turan keessaa akkasuma immoo kan warra akka Usmaayyoo Muusaa warra akka Yoosef Gammachuu warra akka jireenya ayyaanaa warra akka immoo eebbisa addunyaa itti yaadannu goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee sagalee makiyyaa yeroo tokko isinii jaa jechuudha kan dhageeffataan isinii ifa mana godhaa walitti jiran jechuudha. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kaseenaa Oromoo ibsee mul'isee bilisummaaf jedhee lubbuu isaa dabarsee. Goota dhiiga isaatiin qabsoo magarsee kaseenaa Oromoo ibsee mul'isee bilisummaaf jedhee lubbuu isaa dabarsee. Ati yoo kuftallee seenaan kee ni jira. Dagaagee miidhagee jiraatan yoo birra. Ati yoo kuftallee seenaan kee ni jira. Dagaagee miidhagee jiraatan yoo birra. Maqaa koo waamsifte lafee keetii mul'atte. Bu'uuraa qabsoodhaan siin godhe. Maqaa koo waamsifte lafee keetii mul'atte. Bu'uuraa qabsoodhaan siin godhe. Galatoomaa ulfaataa ajiraadhaa isuma yaadachiisuu fi ilaa muuziqaan jiraatee waa hundi jiraatee namni muuziqaa kana uumee nu taphata itti daandee